لالمي بريدنا ديني فهمتي برأنصار الدين لالمي بريدنا ديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا أركفتوتا أنفال جمال أنحان أفبق نقان أفتني جرتو نقاك السني بق نقات هاتني بق نقا جراتني والله وانقرانا منياتو سمياني جولي سدين سن جولي لما قبتي كرا بحرات بيجا قلوف درقسي فميجرا درقامي جرا جتي سبب نسي ijoollee waraqaa silaa akka seera saniitti waraqaa seeraa qabanii galuu hin danda'anii jedhamee yaadamu garuu hin danda'amani amma waan lolli jiruuf jedhanii yookaan immoo yoo ijoollee namaa fiddee dhufte hoo jedhanii shakkirraa jechaadha galuuni hin dandeenye jetti karaa xayyaaratiin waan garaa nama nyaatu fakkeenyaaf ani amma ofirra dhaabbadhee yani isaa yoo piraankilee dalagan hin beeku ofirra dhaabbadhee yoo laalu ani amma fakkeenyaaf waraqaa guutuu qaba seera guutuu qaba daa'imni kiyya amma waraqaa hin qabu isii yoo akkasaan viidiyoo isii laalu ufuma yaadadhe maaliif ani amma yoo galu akkamitti gala daa'ima qabadhee maaliin qabadhee gala haala kamiin gala wallahi ufumarratti dhaabee yoo laalu ni ulfaata jechaadha namni tokko akka biyyaatti galutti beeka itti ba'utti beeka malee akka biyyatti galu rabbii tokkichatu beeka rabbiin nagaan isii haa galchu rabbiin ijoollee isillee nagaan biyyatti haa galchu baay'ee garaa nama nyaatti yani yoo diraamaa hojjetullee taate hin beeku ani kawaanii warra yuutuubarootaa kun hin amanamu maaliif jennaanini kijiballee dhugaa fakkeessanii haasa'a waan ta'eef Allahu alamii garuu yoo dhugaa ka ta'u wallahi rabbiin isii haa laaffisu rabbii yaada muraada isii haa guutuu fi baay'ee namatti dhaga'ama maaliif jennaanini daa'ima qabatanii tiniini wallahi daa'ima qabatanii tiniini akkanatti deemuni yani ijoollee lama sanu osoo tokkollee taate rakkoon qabu daa'ima lama qabatanii kan namni tokko bira hin jirre ka abbaan bira hin jirre ni ulfaata maaliif jennaan ani kophaa kiyyatti daa'ima waan guddisee fi qabatanii biyya ambaa deemuni biyyatti galuuni karaa dheeraa deemuu dhiisati qabatanii suuqiyyuu yoo deemani hamma maga hojii rakkatanii hin beeka jechaadha fakkeenyaaf yoo suuqa deeme hanguma huccuu wayii waalaa wayii laalladhu daa'imni kiyya akkamitti akkana rakkisu kan akkamitti akka hojii rakkadhu hin beeka gaafa tokko suuqa iida ramadaanaa bara dheengaddaatiif suuqa deemne baay'ee zahmaadhaan beekanii yeroo dhiitti jalatti gali suuqini akkuma tasaa jecha akkuma tasaa arabee irraa na buustu malee jedhee gadi buusee ufuma biratti qabee ufuma biratti dhaabbadhaanii xiqqishuma huccuu wayii ilaalee akkasirraas garagali na jalaa badee kaasuuqii keessa wallaahi na jalaa badee ganaa warra kaameeratii fi warra achi haasa'utti himee daa'ima kiyyaa uffata kana uffatee na jalaa badee jedhee kazzaan na argani jechaadha suuqa hagas guddatu san keessa ummata keessa yani ni ulfaata wallaahi ni ulfaata kana ammoo isiin qabattee ka karaa deemtuniini kabda wallahi inshallah rabbiin khayri si haa godhu rabbiin si haa laaffisu maaliif jennaanini haati tokko daa'ima qabattee yoo karaa deemte yoo gurdeemte yoo ma ofii qabattee deemte ni wayyaa yoo ofii qabattee deeminiin immoo ni ulfaata xiqqoo ni ulfaata ni jabaata angaroo akka kiyyatti ni ulfaata jedha maaliif jennaanini subhanallah maaliif jennaanini yoo ilmi namaa tokko yoo fakkeenya fi ugurdeeme daa'ima kana yoo namatti dhiifatu hin qabaatini ammallee immoo yoo namaa eegu bakkuma deeman sanittu bar ijoolleen eegumsa barbaaddi maaliif jennaanini daa'ima xiqqishuudha mucucaatee kufaa wayi ta'a homa ta'a bakka kamittuu ijoolleen eegumsa isaaniif barbaachisa eeguun dirqama jechaadha yoo haati sun garuu eeguun danda'ini miidhama irra ga'a haati sunis akkasumatti waliin miidhamti beeka isaan qofaa miti haatisi akkasumatti waliin miidhamti maaliif jennaanini ilmoo isii immoo dirqama eeguun dirqama isirra jiru jechaadha kanaafu wallahi ni ulfaata dhuguma haalli isiin amma itti jirtu kuni haala baay'ee ulfaataa ta'eera maaliif jennaanini daa'im qabatanii isti asbuutiski
daa'im qabattee unkaan baharaan deemuu dhiisi yani daa'im qabatteeti akkanattu alani ulfaata wallahi baay'ee ulfaata inshallah rabbiin isii bira haa jiraatu rabbiin isii haa gargaaru maaliif jennaanini yeroo tokko wanti ati eegin wanni ati yaadin jiruun tuni waan ati eegin surprise gooti waan ati yaadin bakka waan ati ittiin qophaa'ini fakkeenya fi yoo dhugaa ta'e illee kan beekoni warri yuutuberiin kun yeroo baay'ee kijibuma viidiyoo mufii haalaan lamuuf jecha kijibuma haasa'anii yoo kan dhugaa ta'u fakkeenyaaf jechaadha subhaanallah inni gaafa biyya galu jaartii fuudha jedhe hin galle haajaa biraatiif gale garuu yoo inni dhuguma jaartii fuudhee akkana godhe taate ni ulfaata fakkeenyaaf ijoollee lama qaba jaartii sasii qaba qabeenyas qaba waan dhabeen qabu mucaan kuni utubara guddaadha beekamaadha qabeenya kii guddaa qaba kanattu mootu jaartii biraa jechaadha dhimma biraatiif deeme jaartii fuudhee yoo inni jedhu wallahi kabdal subhaanallah yeroo garii osoo itti yaadin osoo ittiin qophaa'in bultiin bareedduun bultiin gaariin boorufti jechaadha sababa maali tokko sababa kanaan alattuu jechaadha fakkeenyaaf homa fedheeyyuu haa ta'u amma isaan osoo diraamaa hojjetanii diraamaan kun barumsa namaaf qaba jechaadha akkamitti barumsa namaaf qaba yoo jettanii intalti biyya jirtu isa malee qalaan ajjeesan gura dawaa dhiqimsa dawaa nyaadha kana jechuun amma isiin doorsisaa jirti jecha akkam doorsisti yoo isin hin fuudhin ufin ajjeesaa inni immoo dirqama lubbuu namaa baraaruu qabaa mire lakki ani isin uf ajjeesu manna isi fuudhu wayya jedhee filata daadisiif galee yoo immootu jechaadha ta'asii tan immootu fakkeenyaaf ni miidhamti maaliif jennaan uumamee yeroo hundaa jaartiin miidhamtu hangafaati garuu booda hoo jaartiin irra darbitee irra caaltu hangafaati jecha maaliif beetanii yeroo fakkeenyaaf jechaadha fakkeenyaaf namni tokko yoo si miidhu deemu rabbiin si miidhin deemee odoo inshallah jaartii 5 6 7 8 fuudhee akira simatti gala maaliif tokkoffaa ijoollee biraa qaba lammaffaan immootu yeroo jalqabaaf ilmoo addunyaa kanarratti deettee isaa kennite jaartii isaa jalqabaati waa hedduu yani wanni jaartii jalqaba addayaasanii waan akkana jedhanii miidiyaa irratti himanii miti namni hin beekan namni jaartii lama qabu kanaafuu haguma feetillee ta'u ayyuun ufajjeesallee jettuu fisrarraasa jettu gaafa tokko isaan walitti deebi'uun isaanii hafu maaliif hin hafne namni jidduu ilmoon jirtu tokko walitti hin deebi'a dirqama ilmoo santu walitti deebisa fakkeenya mee mucaa tokkoo fi mucayyoo wayii maqaa isaanii dha'uun barbaadu bassee nama isaanii isinitti hima mucattiin biyya ambaa deemte erga biyya ambaa deemtee soba daddalagattee jette achitti mala jaalallee qabatte Allahu alam min beeku ani nin deesse jedhani gaafa deessu ka biyyallee akkasumattuu baqanii jaalatana fakkaateen beeku ani dhiisnellee walis hin dhiisne adeemsuma keessa walii galuu dadhabanii maal jettiin intalli nahiiki jettiin yeroo mar nahiiki jettiin in hiinellee mucaanii akkasumatti dhiise amma gaafa kaanii yoo xiqqaate garoo waggaa 10 taatu mucoon sun ufa biyyaa baate innaa gaafa kaanii maal gootii ufumaa jecha waan dhageette mooji ufumaa jijjiiramtee yaanni sii garamitti akka dhufe hin beeku biyya ambaa isa oofa jettee hunu amma ofirra isa fiduuf deemti wanti akkasiis jira wanti atiin eeginis yeroo garii si mudata namni addaan ba'ee waggaa dheeraa ture namni jidduu isaa ilmoon jirtu addaan ba'eetu waggaa dheeraa ture walitti deebi'a namni jidduun isaa ilmoo jirtu jechaadha namni jidduun isaa ilmoon hin jirre immootu abadan walitti hin deebi'u kanaafuu namni tokko ilmoo qabaachuun wallahi bareeda alhamdulillahi rabbil alamin namni yoo ilmoon qabaanne immoo addaan ba'eetu hin fagaata ilmoon tun immoo walitti nama kaleessiti addaan nama baastu nama fageessitu sinif gale ilmoon tuni addaan nama baaftee nama fageessitu akkuma ta'us ta'u namni ilmoo argate walitti deebuun isaa waan oole hamma fedhe soo ture wallahi araaramuun isaan oolu jechaadha maaliif beetanii ilmoon tuni haadha fi abbaa kana walitti argisti dildila taatee walitti argifti
أكسن سنين جرب بليوان كيا إن شاء الله والله ربيني جلتها كينا ساق أجيل شوك أجيلها كينا سنج على درن أجيل تيمو إسو مالف جنانيني يرو قريجة شرع يرو توكو يو أكنو متي وانتي دنيا تنلالن حالة نكيس جرو حالة علمي نما كيس جرو يو لالني نور فاتا والله مالف الفاتا بيتني بقى الدنيا ملي ونمما نورا بدي كون تيك توك رتي إيا أولا كون فيسبوك رتي إيا أولا بقى يعني وانين تاني هاساني وانين تاني دلغاني duraan nuti bar yoo aballeessinu haadha fabbaan keenya nu argani nuur lolan jennee sodaata baay'ee sodaata amma garuu sodaan hin jiru naate bakka waan barbaadde lan waan barbaadde uffattaa bakka feete deemtaa akka feete taataa akka feete lan namni si gaafatu tokko hin jiru kana jechuun dogoggora guddaadha namni tokko hammuma fedhe haa ta'u hammuma fedhe beekaa haa ta'u hammu fedhe guddaa haa ta'u takka waan dalagu sanii itti yaadee waan dubbatu hedduu san osoo hin dubbatin dursee itti yaaduu dirqama maaliif jennaanini ani jarana maal dubbadha wanni ani afaan kiyyaa ba'u kuni waa bareedaadha moo waan fokkataadha laal argite itti yaaduu qabu osoo hin dubbatin I think before something jette faranjiinu itti yaadeetiniin wanni kun yoo dubbadhe waan na saalfachiisu wanni kun yoo dalage waan na gaafachiisu maaliif jennaan wanni ati asirratti gadhiistu wanni ati asirratti hojjettu yoo si biraayyuu kuni badee hin badu gowwaaf warqabni waan qabe gadi dhiisu jedhanii hin badu fakkeenyaaf akkanumatti maatiin keenya nu arganii maal jedhanii wallahi hamma fedheeyyuu haa ta'u warri kijibus warri dhugaa dubbatus warri kamuu jechaadha inshallah rimna qabe namni kamiyyuu jecha waan hojjetu keessatti waan dubbatu keessatti waan godhu keessatti rabbii fi yaadatuun dirqama namarra jiru akkasan isiniin jedha amma isaan kuni wallahi dhugaadha jechuuf hin beeku dhugaanatti fakkaatu dide soballee jechuuf hin beeku sobanatti fakkaatu dide maaliif jennaanini asii sumayyaani yaazuu liqaquu jetti achi sa'idoon akkasi achi ayyuun jedhan akkasi yaani dhugaa fi soba hin beeku wallahi eenyutu dhugaa dubbataa eenyutu soba dubbataa nama dheef waa hundaafuu inshallah rabbi khayrii haa godhu rabbi nu hunda keessaa nu haa milkeessu dhiira badaa kanallee rabbi haa qajeelchu galatu